Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire kun qophii imala gara milkaa'inaati. Qophii keenya imala gara milkaa'inaatiin imala tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Yaa michakiyya kabajee yeroo kee qaalii aartaa gootee asitti na argamu keetiif hedduu takka galatoomi. Ayyee galatoomi atis na kabajee sagantaa miidhagaa kanatti na dhiyeessuu keetii fi interview na godhuu keetiif hedduu galatoomi siin jedha. Tole irra deebi'ee ammallee galatoomi mee gara gaaffii deebii keenyaa ta'e nun dura ati eenyu eessatti dhalatte waan jedhurraa daawwattoota keenya wal barree walitti adeemu. Ayyee galatoomi ani maqaan keenya Amir Muhammad Ahmed Kabir Abseenoo Ali Jaarraa jedhama kan dhaladhee guddadhee Shawaa Bahaa magaalaa Adaamatti kana fakkaata. Mee gara gaaffii deebii keenyaa yeroo ta'u jalqaba irratti nuti gaafa daa'imaa taanee mana barumsaa keessatti ta'ee maatiin teenya yeroo nu gaafatan abjuun kee maal ture gwaajaa waan akkanaatiin ta'uu barbaade gaafa guddanne jechaati turre. Ati mee akka Amiiritti gaafa daa'imaa maal ta'uu barbaadde keessatti jaan maal ta'uu hawwaa turte? Well ingilis yeroo baay'ee maal beekta nuti hogguu waan akkanaa gaafa daa'imummaa san gaafatamnu namni baay'inaan doktara, paayilataa, injiinaraa himata. Sun garuuyyuu gahee ka keessaa keetii ka onnee keetii osoo hin taanetti jechoota namoota naannoo keetiirraa kaateetiin waan san dubbatta. Na yeroo baay'ee nuti doktara ani amma fakkeenyaaf sa'a sadiitti hogguu na gaafatan namoonni hedduun yoo doktara jedhan anilleen sammuu kiyya keessanii dhufaa doktara jechuun. Sigalee namoonni baay'een yoo paayilatii himatan anilleen paayilatii numa jijjiiraa garuuyyuu wanti duraanii sun waan na keessaa osoo hin taanetti waan naannoo kiyyarraa ka'eetiin doktara ta'uun ni hawwaa jedheeti yaada. Adeemsa keessa abjuu namni ilmi namaa tokko gara fuulduraa waan ta'uu barbaadu fi eessa akka gahuu barbaadu ni yaada. Daa'imummaa kanarraa yeroo xiqqoo ol guddanne jechuudha. Mee ati maal ta'uu barbaadde ture? Ani dhuguma rabbii dubbatuuf fedhinnaan kiyya guddaadha. Garuu irra baay'ee looyara ta'uu barbaada ture. Fedhinnaan kiyya durarraa. Abbaa seeraa? Abbaa seeraa ta'uu barbaada. So garuu galmi kiyya guddaadha. Namoota kiyya jijjiiree saba kiyyaaf dhaabbadhee biyya tiyyaaf dhaabbadhee haga Afrikaatitti dhaabbadhee rakkoo fi gudeeddaa wantoota adda addaa uummata saba kiyya irratti ga'uu fi namoota naannoo kiyya irratti ga'u falmatuufin kan jedhurraa kan ka'e looyara ta'uu hedduu jaaladhaa ture. Ogeessa seeraa guddaa tokko ta'uudha hawwiin kee kan fuulduraa akkas ture. Mee ati ogeessa seeraa jabaa kana ta'uudha hangam takka tattaaffatte? Okay, dhugaadha ogeessa seeraa guddaa ta'uudhaaf tattaaffiin ani godhe ni jira. Tattaaffiillee ani godhe keessaa barumsa kiyya cimee baratuudha. Erga barumsa kiyya baradhe booda barumsa kiyya fixee san booda kara seeraa dhufuu qabaa ture. Garuu akkasitti opportunity akkasii hin arganne garuu haa taatu waan xiqqoo seeraan wal qabatu gara maaneejimentii dhufe eegarraan maaneejimentiin giraajuweet godhe. Boodarra hariiroon maaneejimentii fi seerri waliin qaban hanga garaagarummaa qabaatu malee akkaataa waan takka maaneej godhuu irratti wal fakkaatanii so kanarraan kan ka'e gara looyara jabaa fi yookaan immoo abdii kiyya san bakka san ga'uu hin dandeenye garuu maaneejimentii ta'ee jira. Tole gaariidha. Mee fedhii ta'e gaafa ijoollummaa ta'a ogeessa seeraa ta'uu barbaaddu kana hanga ammaa ta'eeti jirti moo guutumaan guutuutti jijjiirame? Dhugaa dubbatuuf guutumaan guutuutti hin jijjiiramne. Fedhinnaan sun na keessa ni jirti. Garuuyyuu maaneejimentii irra dhaabbadhee fedhinnaa tiyya san hanga muraasa wayii godhuu jira. Maaliif yoo naan jette gaafa durallee akkuma si hime sani looyara ta'uu kiyya wanni barbaadee fi uummata kiyyaaf waan takka gargaaruufi. Sigalee uummata kiyya gargaaruuf. Maaneejimentii illeen jiruu kiyya haa taatu, jiruu saba kiyya haa taatu, jiruu uummata kiyya haa taatu gargaaruuf hanga wayii hedduu na gargaaree jira maaneejimentii baratuun kiyya. So waan kanarraa waan ka'eefi carraa uummata kiyyaaf dhaabadhee falmatuu hanga san qabaadhu baadhus garuu uummata kiyya akkaataa bultii ofii qabeenya ofii biyya ofii itti to'achuu danda'an wantoota kana irratti hanga wayii uummata kiyya cinaa dhaabbadhee qarqaaree jira. Jechuun maaneejimentiin waa baay'ee jira, pilaaningii jira,
organizing jira, staffing jira, kanaafuu coordinating jira. Wantoota kun martiyyuu akkaataa jireenya kee itti bulfattu akkaataa yoo kaampaanii qabaattes yoo wantoota waan irra jirtu san akkaataa itti manage gootee jijjiirama fidduu dandeettu irratti support si godhaa jechuun si cinaa dhaabadhe. So hanga wayii uummata kiyyaa fi karaa kanaan qarqaare jedheeti yaada. Mee yoom gara biyya tanaa dhufteeti? Okay, gara biyya kanaa 2050 dhumarraan dhufe 2015 dhumarra dhufe biyya kana akasi. Tole osoo gara Masriin dhufin dura biyya biraa Itoophiyaan ala deemtee ni beektaa? Dhugaa rabbi dubbatuuf biyyoonni keessa qaxxaamuranii jiranii biyyoota akka Suudaanii gara ji'a tokkoof bultii 15 uumama taa'ee jira. Sanii as immoo as dhufe. Mee gara biyya Ijiptii kana gaafa dhuftu maaliif dhufte? Abjuu keetii waliin qabataa biyya kana dhufuun? Biyya kana dhufuun abjuu kiyyaan completely walii hin qabatu. Biyya keessatti wantoota hedduu wanni dalage ni jirani. Wantoonni ani dalage keessa yoo akka muraasatti fudhannee akka qotee bulaatitti lafa fudhadhee shunkurtaa wantoota akka timaatimaa humaama fa'aa biizinasa irratti jechuu kiyya godhee ni beekaa. Ofiisii keessatti dalagee ni beekaa. So barsiisummaa hanga wayii barsiisee jira, yaalii godhee jira. Wantoota xiqqii gara biroo kara dalagee jira. Wantoota baay'ee jireenya kiyya keessatti wantoota baay'ee dalagee jira. Chaalenjii hedduu darbee jira. Garuu kaayyoo kiyya san galmaan ga'e jedhee hin yaadu. Haa taatu immoo tokko jedhanii lama sadii jedhanii taranii wantoota akkasii chaalenjiiwwan hedduu darbee jira. Anyway, egaa wanta chaalenjiiwwan tana mara darbee karaawwan itti sosocho'u ni cufamanii karaalee rakkisaa ta'anii san keessa ba'uuf hedduu na dhibee jennaani sammuu kiyya keessatti pilaanii godhee bakkee jijjiiruu fi wantoota muuxannoo fudhatu biyyoota adda addaa deemuu ka jedhu karoora godhadhe. Hogguu karoora godhadhu sani namoota narraan umriin gugurdaa gaafadhe ani biyya tana jijjiiruun barbaada. Rakkoon yaa akkuma beekamu biyya keenya keessa siyaasaan ni jirti. Siyaasaan tun directi naataatu indirecti siquuxii biyya teenya keessatti hogguu tattaafattu wantoonni harka si qaban hedduu jira. Mootummaa taatee miti mootummaa taatee naannoo asan irratti bulchiinsota jiranirraa taatee wantoota adda addaa hogguu ati tattaafattu waan si qabu jira jechuudha. So wantoonni akkasii sun akka ati hamileen si cabu akka ati waan sanirraa gadi of qusattu yookaan waan san akka ati motivation hin goone si godhani. Kanarraa kaka'ee biyyoota jijjiiratuu fa'aa sababa siyaasaatiin biyyoota jijjiiratuu barbaadda. Hogguu san namaan wal mari'atta. Biyyoonni ka nuti itti baqatuu dandeenyu humni kiyya danda'u ba'uuf sa'aa sanitti biyya akka Suudaanii gara Masrii kana. So biyyoonni akka Suudaanii fi biyyoonni akka Masrii naaf imala kiyya kadhumaa osoo hin taanetti bakka san irraa poortiidha jechuudha. Bakka san irraa gara biraatti transfer ta'u yookaan bakka biraatti deemuu fi biyya baqaati carraalee hedduu jira. Opportunity kana fayyadamee yookaan carraa kana fayyadameetiin biyyoota adda addaatitti ba'uun hin danda'a. Barumsa kiyya akka reefu siin jedhe loora kana illee haa taatu waanuma ta'e haa ta'u barumsa opportunity argadhe saniin barumsa guddaa baradhee saba kiyya qarqaaruun hin danda'a jedheetiin biyya baqaa kana select godhe yani biyya baqaa tana fudhadhee jechuudha. Saniif akkasitti dhufe. Tole galatoomi mee gaafa gara biyya Masrii kana dhuftu akkuma yaadde sanitti argatte moo biyya tana akkamii agarte duuba? Dhugaa rabbi dubbatuuf Masrii ani guddisee hin yaadne akka yaaddetis hin argadhu. In argannellee akka yaadde sanittis hin argine garuu akka biyya san takka miti biyya keenyattuyyuu hogguu magaalaa takkarraa magaalaa takka jijjiiratte chaalenjiin hedduu si mudata. Akka chaalenjiin hedduu na mudatu nin beeka yani of keessatti garuu ani uumama kiyyarraa nama chaalenjiif harka kennuu miti. No complain ani jireenya kiyyarratti I don't have complain. Jireenya kiyyarratti complainii takkan qabu yani jechuun rakkoon feete yoo dhufte rakkoon dhufte tun marti rabbi raayii jedhee warra amanu raayii jireenya kiyya keessatti Kaayiroo keessatti waa hedduu na mudatee jira. Biyya hin beeku nama hin beeku namoonni ani walii galuun namoota ani beeku ni miti ummata Arabaati naaf aadaan isaanii seenaan isaanii afaan isaanii amalli isaanii wanti marti isaanii naaf ummata duraan waan duraan beekurraan wal adda.
wal faalladha jechuudha. So jiruun anaaf hedduu ulfaataa ture Kaayiroo keessatti. Jireenya kana keessatti waa baay'ee dabarsee jira. Karaa dalagaatiinis yoo taate akkaataa jiraatuunis yoo taate waa hedduu dabarsee jira Kaayiroo keessatti. Tole galatoomii mee gaafa biyya kana dhuftu biyya Itoophiyaa irraa kaanii gara dhufuun salphaa miti. Akkamitti biyya kana dhufte chaalenjiilee akkam fa'aa dabarsitee as geesse? Biyya kana dhufuuni illee gaalii dhufta yoo biyya kana keessa seentu. Chaalenjiin hedduu si mudata. Garuu akka carraa ta'ee yaa magaalaa ta'e ni beekta. Magaalaa Adaamaadha. Yaa information hedduu argatta. Namoota hedduu wajjin wal qunnamta. Carraaleen biyya san keessaa bahuuf salphaa sii ta'a jechuudha. Biyyoota biraatirraa uummata dhuferra uummanni kenna informationaaf hedduu dhiyoo waan taateef bakka san jijjiiratuuf bakka takka jijjiiratuuf yani karaa nima agartaa jechuudha. Garuu iyyuu karaa kana hogguu tartu yoo karaa seeraan alaa kana dhuftu yeroo baay'ee waa hedduu si qunnama. Tokkoffaa namoonni si fidanii dhufan smooglaroonni yookaan warri karaa dallaalonni si fidanii dhufanii harka isaanii jirtaa waa baay'ee si godhanii lubbuu kellee dhabuu hin dandeetta. Chaalenjiin lubbuu dhabuu ga'ee moo hin jiru. Siigalee kana mara ofitti amantee murteessiteetiin wantoota kana keessa tarta jechuudha. Bu'aa bahii hedduu keessa darbinee jirra. Haa taatu immoo rabbiin galanni haa ga'u bu'aa bahii san keessa tarree Kaayiroo jirra amma. Tole hedduu gaariidha. Meegaa ati nama biyyatti illee waan hedduu chaalenjii garaagaraa keessa dabree nama waan carraalee hojii garaagaraa yaalee nama waan hedduu tokko dalagaa ture. Egaa as dhufte illee waan hedduu wanti mee erga biyya kana dhufte gara abjuu teetii sanii dhiyaachuudhaaf wanni ati godhaa jirtu maaltu jira? Waan barbaada duraan biyyaa baate san bira ga'uudha. Biyya kanatti tattaaffin ati godhaa jirtu maal fakkaata? Okay, gaafii bareedaadha galatoomi. Tokkoffaa biyya kana gaafa dhufu akkuma si himi biyya Afaarawaa, uummata Afaarawaa aadaa isaaniitiif waamara isaaniitiif Afaarawaa duraan dursee kaayyoo kiyya san osoo itti ka'eetiin galmaan ga'uuf hin barbaadin duratti wanti ani godhe maali jiruu tiyya survive godhuuf yaani jireenya tiyya sana bulchuu fi dalagatu qabaa ture. San booda dalagaa seene. Dalagaaleen ani seene dalagaa hedduu dalagee jira biyya kana keessatti. Sharikaalee adda addaa yookaan kaampaanii adda addaa keessatti wantoota adda addaa dalagee jira. Namoota gargaaruun keezii namaa barreessuun wantoota adda addaa hanga ammaatitti amma haga gaazexeessummaatitti wantoota adda addaa biyya kana keessatti dabarsee jira. Haa taatu immoo biyya kana keessatti opportunity barumsaa hin argattu. Kun beekamaadha. Keessattuu namoonni umuriin isaanii under age irraa ol taran yookaan immoo namoonni gurdaa ta'an carraalee barumsaa argatuun isaanii hedduu dhiphoodha biyya kana keessatti. So ammaa fi hanga bakka yaanne san geennu takka immoo carraa barumsaa biyyoota namaa kennan san bira hanga geennutti riphnee taa'uu jirraa jechuudha. Haa taatu immoo baruulee adda addaa nin dubbisaa onlaayinii koorsii adda addaa nin fudhadha. Koorsiileen fudhadhee ka fixellee hin jira ka ganaa fudhataa jirullee hin jira. Hanga humna kiyyaatitti tattaaffii godhuutu jira. Tattaaffiin ani godhaa jiru garuu personaalidha malee akkasitti uummata keessa bahee yookaan barumsa carraalee argadheetiin carraa barumsaa argadhee yookaan immoo miis godheetii miti jechuu fedheeti. Tole gahamee Amiir biyyoota gartee biyya keessa akkaataa itti baate nu himtee jirta. Ati nama biyyatti illee waan hedduu godhaa ture. Informationif illee hedduu dhiyoo ta'uu kee nu himtee jirta. Dhuguma namni gara magaalaa gurguddoo jiraachaa ture information hedduu qabaa akkaataa biyya itti ba'anii fi biyya itti baqatan illee information hedduu argachuu danda'an jechuudha. So ati biyyoota itti baqatan carraa hedduu keessa wanni amma fakkeenyaaf karaa Somaalee nama Djibouti kana nama gartee wanti jira Uganda, South Africa fi hanga Kenya ga'utti namni biyya adda addaatti biyyoonni itti baqatanii ittiif jijjiiran takkaa'u abjuu fi bira ga'uudha. Ittiin tattaafatan hedduutu jira. Biyyoota san hunda keessaa ati maal fi matrii filattee biyya kana dhufuu dandeessa? Hayyee galatoomi hedduu gaafii bareedaa na gaafatte. Duraan dursee gaafii kee kana osoo siin deebisin duratti maal siin jedhee ture beektaa? Gaafan biyyaa ba'u namoota gugurdaa dubbiseen ture. Namoota umriin isaanii gugurdaa ta'e kan muuxannoo qaban, kan muuxannoo biyya baqaati irratti qaban. Maaliif akkas godhaa ani jiruu kiyya keessatti hogguu waan takka biizinasa haa taatu barumsa haa taatu hogguu waan takka jalqabuu fedhe duraan dursee wanni godha namoota gugurdaa namoota waan san duraan dalagan san deemeetiin gaafadha. Sigalee life experience isaanii san gaafadhee sanirraa fudhadheetiin kanaa ta'e filadha jechuudha. So akki ani masrii itti select godhuu danda'e tokkoffaani Sumaalee yoo deemte
carraan Somaaliirraan deemuu keetii eessa Jibuutii deemtaa Yemanii seentaa Suudii seentaa sarkuleet gootaa deebitee qabamtee eessa deebita Kaayiroo wanni Addis Ababaa seenta jechuudha Finfinnee deebitee jechuudha achitti deebita san booda karaan kee bal'aa miti deebisee achumas si deebisa Keeniyaa yoo dhufte hin beektaa Keeniyaan biyya baqattoota yeroo dheeraa tursiisuun beekamtuudha waggoota 17-27 sanii olillee jireenya namaa balleessiti jechuudha. Garuu Kaayiroo hogguu dhuftu carraa lama argatta. Carraaleen tokkoffaa Kaayiroon biyya qaroomte namuuyyuu ni beeka. Kun Afrikaa keessaa biyya qaroomte carraalee barumsaas nin argadha jedheetiin abdii qabaa ture. Ammallee UN eeggatuu dandeetta. UN yoo hin taane itti yani waan kana nama ittiin gorsu garuu carraan baharaan ba'ullee ni jira. Biyya kana keessa iskoolaarota adda addaa argatuun carraan ni jira. So biyya guddoodha. Ammallee immoo biyya itti dalagattee of jiraachisuu dandeettu. Amma yoo fudhatte baqataa Keeniyaa fi baqataa Kaayiroo fudhatte garaagarummaa hedduu qabu. Baqataan Keeniyaadha carraan itti of bulchuu isaa hedduu dhiphaa waan taateef gargaarsa barbaada biyya alaatirraa. Baqataan Kaayiroo yoo agarte haa tattaafatu haa dalagatu ofiin of carraa ofiin of jiraachisuu tana ni qabaa jechuudha. Kanaaf opportunity kana laaleetiin Kaayiroon naaf filatamtuu taate. Tole galatoomi mee amma osoo carraa argatte biyya alaa keessaa biyya tam deemuu feeta? Okay, galatoomi ani tokkoffaa biyyi naaf carraa naabanti kaayyoo kiyya ka of duraa mul'ata kiyya ka of duraa carraa naabanti jedhee ani yaadu biyyoota afaan Ingilizii dubbatan biyyoota immoo barumsaaf free ta'an barumsa fedhe yoo baratuu barbaade opportunity free dhaan bilaashaan naa kennuu danda'an biyyoota akkasiisan filadha. Biyyoonni akkasii yaa beekamaadha. Kanadaan maayif hedduu biyya bareedduudha naaf jedhee yaada. Ameerikalleen akkasii so biyyoonni afaan Ingilizii dubbatan Ingilizilleen bareedaadha carraa barumsaa bareeda jira. Kanarraa kan ka'e biyyoonni ani filadhu biyyoota barumsa kiyyaaf kaayyoo kiyyaaf bakka san ga'an afaan keessattuu afaan Ingilizii biyyoota dubbatan hedduun jaaladha. Tole afaan Ingilizii biyya sanitti dubbachuun abjuu keetii waan wal qabatu qaba moo jalaan afaan Ingilizii kana waan hin qabu dubbachuun hin dhaqe rakkadhu sababa jedhuuni moo? Tokkoffaa waan afaan Ingilizii dubbataniif biyya san fedha. Maaliif jennaan afaan Ingiliffaadha biyyatti numarti kenna carraa baratu argannee jirra. Haa xiqqoo beeynuu haa guddoo beeynuu sun akkaataa nuti itti baranne malee afaan Ingiliffaa kana amma biyya kana keessatti chaalenjiin guddaan nu mudate maal inni nuti afaan Arabii hin beeynu turre biyya kana keessa dhufnee waggoota 6 ol jirra tokkoffaa chaalenjiin ummata keenya miidhaa jiru afaan beekuu dhabuu keenya. Afaan Ingilizii haa xiqqaatu haa guddatu namoonni keenya afaan Ingilizii hanga wayii ni beeyna anallee dabalatee namoonni adda addaa. Kanaafi barumsallee gaafa barattu biyyatti eega kutaa 8 irra tartee 9 fi 10 sanbooda ka jiru afaan Ingiliziitiin baratti. So carraan daftee mul'ata keetti agarsiisuu carraan daftee barumsa bareedaa keessa seenuu keetii guddaadha jechuudha. Amma afaan Portugaalii afaan biyyoota adda addaa afaan Faransii afaan takku dhageettee hin beeyne umrii kanaan hogguu itti dhufte duraan dursee afaan san bartamoo afaan san baruuf hagam sirraa fudhata waggaa meeqa sirraa fudhata san booda afaan san barattee deebitee barumsatti seenuuf waggaa hagam sirraa fudhata hogguu kana laaltu carraan guddaan ani itti fayyadamuu barbaadu biyyoota afaan Ingilizii haasa'anirraayi jechuudha. Biyya sila abjuu kee gartee itti milkeessuudhaaf deeman kana deemuudhaaf hangam takka tattaafachaa jirta biyya kana keessa teessee? Dhugaa Rabbii dubbatuuf garaan hedduu tattaafataa jira garaa keessan practically garuu dadhabaadha. Maaliif yoo naan jette biyya kana keessa yoo hin tattaafatin yoo hin fiigin carraan biyya kana keessaa bahuu keetii hedduu dhibbaadha kana namni kenna hin beeyne garuu immoo carraa biyya kana keessaa itti baanu numarri kenna ni qabnaa beeki. Carraaleen nuti qabnu baay'inaan baqataan Oromoo carraan qabu maali? Tokkoffaa sponsorshipidha. Carraa UN hedduu xiqqaadha. Maaliif yoo jenne UN nu kana ni baafti. Leeza 1% dhibba keessaa parsantii takka gadiidha. Carraan nuti nama select goonee biyya sadaffaa kennuuf yookaan resettlement country biyyoonni uummanni argatan namoota xixiqqaadha jedhani. Kanarraa waan taateef nuti immoo Oromoo keessatti
wal gargaarsa waan jedhamu xiqqoo nu biratti laafaadha saba keenya biratti maaliif wal gargaarsi hin jiru nu biratti osoo wal gargaarre nuti wal baasuun silaa salphaa ture akka saboota biraatirraa yoo kalaaltu taate jechuudha. So carraalee kana itti fayyadamu yaalii ni goona fakkeenyaaf carraa yoo inni itti fayyadamu yoo barbaadde yeroo dheeraaf protection himatu yoo inni jala deemu wantoota adda addaa godhu dhaabbilee michuuwwan UN waliin wal qabatan maraayyuu deemtee ziyaaruun dirqama sirratti ta'a jechuudha. Kana namni marti ni beeyna garuu namni baay'een practically hin godhu. Maaltu akka practically waan kana hojiirra oolchine wanni si godhu maaltu jirame? Wanni akkas hin goone si godhu tokkoffaa dadhabina. Inni lammaffaa sammuun ilma namaa kuni yeroo maraa itti deddeebitee yoo hiniminiif isumaafuyyuu hin qabatu waa. Amma yeroo baay'ee dafneetiin hogguu waan akkanaa goonu namoonni hoyii carraa kan ni argatan. Ajennuuti carraa biyya sadaffaa argatee namni hoyii hin deema san booda ni laaltaa gaafsan si ka'a kaka'umsa si ta'a jechuudha. Guyyaa lamaa sadii waan sanni goota san booda ni irraanfatta. San booda deebitee balbala UN takkaa immoo balbala silaa carraa itti argatu dandeettu maraayyuu deemtee dhadha'uun keetii xiqqaa ta'a. Ammallee maali beektaa biyya kana keessatti yeroo baay'ee dalagaa keessattuu dhiira irratti chaalenjii mudatu maali dalagaa gugurdaa hin dalaynu. Yoo dalagaa hin dalagini qaamni kee hin socho'u yoo qaamni kee hin socho'in si dadhabsiisaa yoo hin dadhabin sa'aan mallee raftaa yoo sa'aan mallee rafte sa'aan mallee kaata. Fakkeenyaaf namni ganama ka'uu barbaade laazim maal godhuu qaba jechuudha duraan dursee galgalaan yeroo rafuu qaba yoo yeroo hin rafin ganama yeroo hin kaatu. Kanaaf carraan ganama yeroo ka'uu kennaa hedduu xiqqaa adda ta'aa deemuun carraan deemneetiin tattaafatuu kennallee akkasumatti xiqqaataa deema jechuudha. Kanaaf inni lammaffaa immoo yaa akkuma beekamu kun nu marti ni beeyna biyya keenya irratti dhiibbaan ni jira kan waan hawaasni marti beeku carraalee kana argatuuf hedduu ifaajee nu barbaachisa. Ani immoo ifaajee san bira hin geenneef malee yoo ifaajee san silaa guutumaan guututti godhee ni argadha jedhee waan yaaduufi sanii raayyin xiqqoo dadhabina natti mul'ataa sin jechuu fedhe wanni waggaa kana mara narraa fudhateef waan hin yaalineef jedhee yaada. Maaliif aan sababa godhuun fedhu waan tokko irratti waan akkana ta'eef waan ani Itoophiyaa ta'eef yookaan immoo waan ani saba akkana ta'eef wanni biraa ana gadi na qabaniif akkas ta'e jechuu hin fedhu. Dadhabina kiyya malee moor odoo waan amma jirurraayi irra caaleetiin hedduu silaa itti tattaafadhee waan san successful ta'uun naaf salphaadha jedhee. So biyya kana keessa sababni hanga ammaa ittiin turte takkaa'uu gara biyya sadaffaa deemuun kee carraan itti hangana hunda dhiphati dadhabina keeti malee rakkoo gara biraa hanga hunda waan jirtu sitti fakkaatu jechuudha. Rakkooleen hin jiran jechuu miti. Rakkooleen gugurdoon keessattuu nama keenya irratti saba keenya irratti akka biyya keenya irratti rakkooleen gugurdaan ni jiran biyya kana keessa. Kana namni marti ni beeka. Garuuyyuu rakkooleef yoo harkan kennin wanti si daangeessu takka illee hin jiru. Ani bakka san hin geennes hin jedhu jira. Tattaafatutti ni jira. Ammallee waan abdii qaburra ni jira. Sigalee waan tattaafadhee itti argadhee jira. Garuu hanga san humni kiyya hin dandeenye bakka san buqqaasuu hin dandeenye jechuudha. Osoo bakka san buqqaadhe ni bayaa ture biyya kana keessa. Sigalee kanaafuu tattaanfii humna qabdu hunda fayyadamtee humna qabu hunda hin fayyadamne. Hanga danda'e fayyadameetiin humni kiyya san bakka san nan geessine ammallee insha Allah I hope yani ammallee waan sanii ol godhuufin yaali jira ani tattaafi mat jira garuu yeroo fudhatuun naaf homaa miti garuu tattaafiitti ni jira. Waan godhuu qabdu hunda hin goone walumaa galatti. Hin goone. Tolega biyya baqaa kana keessa wal baasu irratti sabni keenya akka waan kana irratti hedduu wal hin gargaarree fi wal gargaaraan jirreedha kakaaftee ture. Mee saboonni biraa akkamtu wal gargaaran? Mee ati dhaamsi akka nuti wal gargaarru namoonni humna qabanii fi biyya garaagaraa jiran baqataa kanaaf xiyyeeffannaa kennanii akkamitti akka wal gargaaruu qaban irratti dhaamsi isaan dhaamtu yoo jiran. Hayyee galatoomi gaafii irra taruu hin qabne gaafii bareedaa na gaafatte jedhee yaada. Tokkoffaa seenaa tokko himuu fi barbaada. Roobert jedhaniini nama Ameerikaa lammii Ameerikaa tokkotti ture. Roobert kun nama ummanni naannoo sanii maal jedhanii isa yaadanii inni maraataadha. Nama waliin galuu dalagaa hin qabu bakka jireenyi isaa jireenya maraataati yani nama maraataadha sammuun isaa jedhanii yaadan. Booda maal godhanii warri social workersiin kun yookaan immoo warri waa'ee wani namoota irratti dalagan kuni nama tokko fuudhaniitiin warra waa'ee social workersii baratu kana keessaa muciyyoo takka fuudhaniitiin deemitii Roobertii kana qoradhuutii peepparii itti dalagii jedhanii.
waan rakkinna isaa waan isaa maraamin qoradhuuti nama maraataa waan taateef deemite qoradhu jedhaniin booda deemtee isa qoratu jalqabde jechuudha. Hogguu isa qorattu Roobert waan takka jaalata reediyoo caqasa. Reediyoon inni caqasu sa'aa dheeraa reediyoo caqasa. Inni fatu yaani namni biraa amma reediyoo caqasu numarti kenna akkuma beektu kana yoo sa'aa muraasa hin jibbita jechuudha. So deebitee maal jetteen bar Roobert maraataa miti uumama addaa qabaa. Uumamni inni addaa qabaa kan namni biraa godhuu hin dandeenye kan inni qofti godhuu danda'u. Amma ni rifate barsiisaanis maal inni uumamni inni addaa qabu ka namarraa adda ta'e uumamni inni qabu namni kun maraataa jennee yaannanu maal inni jennaan reediyoo caqasuu jetteen. Sa'aa dheeraa nuti reediyoo caqasuu hin dandeenyu hanga inni danda'u jetteen. Boodarra okay akkasii sammoora maal goote sammuu isii keessa dhufuu jalqabe Roobertiin akkamii gargaara. Sigalee jira Roobert nama maraataadha garuu waan takka godhuu hin danda'a reediyoo sa'aa dheeraa caqasu. Maraatummaa isaatiin irraa haa taatu hoobii isaa haa taatu garuu ni caqasa inni sa'aa dheeraa. Booda deemte eessa deemte warra reediyoo dalagan reediyoo xaabiyaa jedhan kanaamiin hin deemte achirra. Deemte maal jetteeni ani nama isiniif hin qabaa ka bilaashatti isinii dalagu ka kafaltii takka malee isinii dalagu sa'aa dheeraa ka reediyoo caqasuu danda'u pirogiraamoota keessan ka isinii galmeessu advertising maastaawoqiyaa beeksisa ka isinii waan maraayyuu waan isinii barreessu ka bilaashatti isinii barreessu. Okay ni jaalannaa nama akkasii fidii jedhaniin. Booda fuutee Roobertiin itti geessite. San booda Roobert isaaniif dalaguu jalqabe bilaashatti hin jaalataniin inni sa'aa dheeraa reediyoo caqasuu waan barbaaduuf ni barreessa jechuun waan isaan san booda maal godhanii yooma san jaalataniini kafaltiitti jijjiiraniif. Booda Roobert ni jedheeni muciyyoon sun jireenyatti ni jijjiirtee isii affeeruu barbaade dhufee affeere isiin maal jetteeni an homaa takkasii hin goone garuu inni jireenya isaa guutuu akka isiin jijjiirtetti yaade. Isiin waan xiqqaa gooteefi isaaf garuu jireenya isaa guutuu jijjiirteef. Roobert nama maraataa ture nama beekamaa ta'e nama dalagaa hin qabne ture nama dalagaa qabu ta'e mana hin qabu mana itti goote jireenya isaa guutumaan guututti jijjiirteefi jechuudha. So kanarraa wanti nuti har'a xiqqoo nama gargaaru waan xiqqoo gargaarsa hin fakkaane nama gargaaru nama kenna bakka guddaan ga'uu danda'a. Kana jechuun kiyya maali? Namoonni biyya kana keessa jiran osoo sponsor argatanii carraalee hedduutu jira biyya kana keessatti. Communitylee adda addaatu jira biyya alaa keessa. Fakkeenyaaf Kaanadaa yoo fudhanne Kaanadaan biyyoota carraa baqataaf kennitu especially karaa sponsorshipitiin Kaanadaan biyyoota adda addaatiif carraa ni kenniti. Carraa isiin kennitu kana keessatti biyyoonni guddinaan itti fayyadaman Eertiraa fa'a. Ammallee deebi'ee Sumaalee fa'a. Uummanni kenna carraa kanatti hin fayyadamu. Sababbiin isaa maali? Namni kenna wal gargaarsa irratti humni isaa hedduu dadhabaadha. Baqataa biyya kana keessa hin beeytaa UN dhiyootana 2019 kaasee hanga 2020 takka keessatti biyyoonni waan isiin baaftee gara nama 15,000 oliiti ka biyya kana keessatti baqatee jiru akka namnummaa maqaa Itoophiyaadhaatu sabab-sablammii guutuun. So san keessa parsantii 35 hin ta'u ka waraqaa qabu. Parsantiin 35 kunuyyuu carraa hin qabu. Siigalee carraalee akkanaa baay'inaan communityleen adda addaa carraalee akkanaa kana godhuu ni danda'an. Maaliif rakkoon biyyi teenya keessa jirtu akkuma beekamutti ta'ee ammallee rakkoon biyyi teenyaa fi biyyi tun walitti qabdu akkuma beekamutti ta'ee carraalee kanaan fayyadamanii kootaa hedduu nuuf fudhuu hin danda'u. Yoo dhugaa rabbi dubbanne yoo ka walitti ka wal gargaaru taate as personal yoo ka fudhannu taate immoo namoonni biyya kana keessaa baay'inaan fira ni qaban. Garuu firri isaanii kadhattummaa isaan barsiisan malee isaan hin gargaaran. Maaliif yoo jenne fakkeenyaaf yoo ani obboleessa qabaadhe obboleessi kiyya ji'arraa $200 $300 naaf erga ka ani nyaadhe gadiin ta'u jechuudha. Garuu iyyuu carraalee akkanaa kana fayyadamuuf walitti qabee wanta kanaa godhu irratti hedduu dhiphaadha. Kana jechuun ani akka umrii guutuu harka namaa eeggadhu na godha jechuudha. Waan kana uummanni keenya jijjiiruu qaba jedhee yaada. Maaliif jennaan wanti guddaan jireenya keetii irratti keessattuu namni biyya baqaatti sin gargaarin eessa si gargaara. Nuti amma warra gargaaruu ka dandeenyu biyya baqaa qofatti. Gaafa asirraa baane biyyoota guddatan keessatti mootummaa si gargaara. Namni biyyoota guddatan keessatti na gargaari jedheetiin si kadhatu hin jiru beekte situ nama gargaara malee. Kanaaf baay'inaan warri keessattuu specially firoota adda addaa as keessaa qaban osoo waan kana itti yaadanii yeroo ni tarti. Biyya kana keessatti rejectii jira. Faayila kee cufamuu jira. Imbaasiillee akkuma beektu kana paaspoora biyya kanaa hin qabnu, paaspoora biyya teenyaa hin qabnu. Gaafa yeroon kun marti cufatte booda walii iyyuun
gaafa namni du'e doolaara tikeeta 2,000 muratanii biyya kana dhufanii nama awwaaluun bu'aa bayii takkan qabu yookaan immoo faayidaa takkan qabu namni yoo isin jalaa du'e nuti isinii awwaalla rakkoo miti nuti yeroo maraayyuu ni awwaalla mire bakata namni yoo du'e nu awwaalla osoo lubbuun jiru immoo isin gargaara akkasiin jedha dhaamsi ani qabuuf kana. Galatoomii namoonni biyya garaagaraa jirtan kanneen firaatii qabdanitti koominiitiileen biyya gurguddoo keessa jirtan baqata irratti akka xiyyeeffatanii irratti hojjetaniif dhaamsi obboleessa keenya hedduu tokko barbaachisaadha akka fudhatanii hojiirra oolchitanis abdii qabna.